Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kana wajjin aan Usmaan Kumeeti. Duulli qindaayaan mootummaa wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti labsamee jiru ammas akkuma itti fufeetti jira. Godinoota Baalee fi Booranaa keessatti ammas haalli jiru hedduu yaaddessaa ta'uu jiraattonni OMN itti himan. Godina Baalee aanaa Raayituutti poolisoonni Liyyuu Hayil iddoowwan 4 to'annaa jala oolfachuun himame. Wayita jiraattonni lafa isaanii weeraramtee deeffachuuf ofirraa qolataa jiranitti ammoo hoomaan waraana biyyattii danqaa itti uumuu jiraattonni dubbatan. Bal'ina oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Godinaalee Oromiyaa 5 irratti duulli qindaayaan erga labsamee 7 lakkoofsisee jira. Mootummaan wayyaanee loltoota isaatii fi poolisoota Liyyuu Hayil hidhachiisee daangaa Oromiyaa weeraruun uummata Oromoo ajjeesuu itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Baalee aanaa Raayituu Galbiitti lolli ciccimaan jiraattota irratti gaggeeffamaa jira. Bakki 4 to'annaa weerartoota kana jala yoo oolfamtu jiraattonni lafa isaanii deeffachuuf lola ciccimaa guyyoota hedduuf gaggeessan. Garuu mootummaan wayyaanee weerartoota kana harkarra qabuun jiraattota aanaa Raayituu irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Loltoonni federaalaa iddoowwan lolli itti gaggeeffamaa jiru jidduu erga seenanii booda akka jiraattonni lafa isaanii weeraramteen deeffanneef danqaa itti uumaa jiraachuu jiraataan aanichaa tokko OMN itti himan. Aanaa Raayituu lafa duraan lafa sadii duraan hiikkatee jira. Lafa takkattuu duraan ta'e takkatti illee qabatee harkaa qaba. Duraan isin bira fudhatee waggaa lamaan dura Diggit jedhamti. Taatti aantu Waldaa jedhamti. Taatti aantu Haadayyaa jedhamti. Inni amma fudhatee maasii irraa kuugee mana irraa gubee amma inni irraa kaasee gaddeemu jiru Haraburraa jedhama. Amma macarrashaa amma magaalaa malee homaa naafne magaalaa Raayituu aanaa Raayituu jedhamtu lafa wayyaa qabdu bakka qabatee jira. Amma lolli achirratti deemu jira jechuudha. Amma sila gadda walitti bu'ee namni tokko bakka du'e bakka warri woomaa waraa wal giddu galeessaa deebanii xiiqiin tokko sila jedhanii addaan dhoowwanii garuu isaan deebi'aa inni hin deebinee akkuma jira jechuudha. Akka isaan jedhanitti waggoota lamaan darbanis weerartoonni kun daangaa Oromiyaa hulluuqanii weerara geggeessanii turan. Ammas kana kan mi'eeffatan ajjeechaa geggeessaa jiru. Ammas lolli akkuma itti fufeetti jira jedhan. Lolli kun itti fufuun aanaa Dawwee Sarara keessattis geggeeffamaa jira. Lola guyyoota hedduuf geggeeffameen jiraattota irraa namoonni 5 wareegaman. Gootummaa jiraattotaan weerartoota irraallee hedduun ajjeefamaniiru. Kaayyoo weerara isaanii kanattis hin milkoofne jedhan. Uummata aanaa Raayituu keessatti santu gaggeessaa jira. Uummata Daawwee Sarara moodichi malee wal qabanii uummanni itti bahee daree ta'een boyyuu uummanni Sarara sun itti bahee itti kiiti. Bichi malee bahee nama 5 bakka bu'ee namni 7 hin daawame ka uummata Daawwee Sarartuuni. Sagantaan weerara daangaa Oromiyaa kun itti fufuun aanaa madda walaabuu keessattis lolli raawwatameera jedhan. Poolisoonni Liyyuu Hayil kun humnoota hoomaa waraanaatiin wal makanii aanaa madda walaabuutti lola jajjabaa geggeessuu namni kun dubbatan. Jiraattonis waliif birmatuun daangaan isaanii akka hin uggamne taasisuudhaan gootummaa galmeessaniiru jedhan. Dawalaawwanni seenee sirraa dhahee kaasanii dhawanii inni deemuu qabatee dhawanis illee nama baay'ee nama miidhamee jiru. Uummanni waraanni ammoo lafa illee jira jechuudha. Ammoo likkii malee jiraatanii waraanni nama dhatu waraana mootummaatiin inni ammoo afaan Somaaliyaa dubbatu malee waraana mootummaati. Kun sheebii fakkeessee abboo lolatti fakkaate wanni kun ammoo waraana mootummaatu nu lola ta'ee shakkiin nuti qaba. Haaluma wal fakkaatuun mootummaa wayyaaneetiin duulli hamaan uummata Oromoo irratti labsame kun godina Booranaa aanaalee hedduu keessatti itti fufee jira. Jiraattonni godina Booranaa akka nuuf himanitti torbaan tokko oliif lola geggeeffameen wareegamni olaanaan isaanirra dhaqqabeera jedhan. Weerartoota kanas salphinni jabaan isaan mudatee jira. Akka jiraatan godina Booranaa himanitti lolli kun guyyaa har'aa xiqqoo waan tasgabbaa'ee fakkaata jedhan. Garuu nageenyi jira jechuun hin danda'amu. Sababnis mootummaan wayyaanee ammas humna dabalataa gamasitti bobbaasaa waan jiruuf jedhan. Godina Booranaatti lolli torbaan tokko guutuuf geggeeffame kallattii 5 ta'uun nuuf himanii wareegamni jabaanis uummata mirga isaa falmatu mudateera jedhan. Lolli kun fuulaashanii geggeeffame kallattii jechuun tokko Oda Diimaa lamaffaan Bisita karaa badii bineeldotaan gara ammoo Ilburuu kanaan elellifaa qaxxee arboruufa elellee qaxxee arboruuti lafa Dhunguu jedhama. Karaa kanaan banamee jiru karaa 5 kanaan ta'e waqtii 5 tuni ammoo ganda 3 galbitti jechuudha. Gara gandaa yoo deemne ganda 8 ganda Diishaa fi ganda Qoraatti. Akka isaan jedhanitti lolli kun osoo addaan hin citin torbaan tokkoof yoo geggeeffamu wayita beelli isaanitti dhagamu bishaan qofa dhuguun kan daangaa biyya abbaa isaanii kabachiisan. Biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti mirgi dimokiraasii jedhamu tasuma hin jiru jedhan. Keessumattuu kabajaan mirga namoomaa kan dhabame Oromiyaa keessa ta'uu himanii yeroo gara yerootti uummanni Oromoo biyya isaa keessatti adamsamee ajjeefamaa jira. Biyyattiin Itoophiyaa seeraan hin bulle biyya dhalli namaa hin kabajamne mirgi lammummaa hin kabajamne
kabajamne kan seeraa seerri ittiin bulmaata kabaju hin qabne keessumattu naannoo Oromootti namni ilmi namaa uummatni Oromoo mirga isaa dhiisamee akka ilma namaatti osoo hin ta'iniyyuu akka bineensa bosonaatti adamfamee jeefamaa jira. Kunin ammoo waan hunduraanii jiru waan addunyaan guutuun beektu wanni tokkolleen duubummaan kun kan taasifame yookaan kan uummata kan irra labsame isaan maal labsame mootummaa Itoophiyaatiin labsame malee kunin waan raayyaan lafa haatee gooteen yookaan waan Soomaleen itti yaaddii goote qofaa miti. Isaan kun wanni tokkolleen kan isaan dhiben jirtu isaanii fi istiraateejiidha. Wanti tokko isaan uummataaf taphatanillee akkuma jiranutti akkuma fiilmii baanii daawwachuu jiran. Jiraataan aanaa Raayituu Galbii akka jedhanitti ammoo weerartoonni kun bakka hedduu qabatanii jiran amma imalli lola isaanii gara magaalaa Raayituu akka ta'e simanii uummanni Oromoo bakka biraa jiraatan akka birmataniifis gaafatanii jiru. Wayita ammaa kana beela hamaa aanaa isaanii keessatti dhalateen jiraattonni hedduun miidhamaa jiran. Dabalataan ammoo lolli qindaa'aan mootummaa wayyaaneetiin irratti labsamee jira. Guutummaan jiraattota aanaa Raayituu waa lamaan kanaan miidhamaa jiraachuu namni kun dubbatan. Uummanni bakka dikkii malee bakka oolan kulleen qabee harkaa qaba, barri kulleen qabee harkaa qaba. Kanaaf qabsiisee waraanni illee dikkii malee qabatee harkaa qaba. Waraanni mootummaa kun tajaajila uummata tajaajilan meeshaa isinii hirkifnaa hidhamtanii qalantanii dhaanamtan jedhanii tajaajisaa jiranii. Oolanii bulan malee waa takka jireenyi uummata kanaa akkaataa isaa bakka ima jennii malee abboo jireenyi isaan jiruumtu keessa jiran bakka tarkaanfii akka fudhatametti akka koree kubaan boottii jedhee tarkaanfii uummata irratti fudhatee uummanni kun mata rakkoo qabu uummanni Oromoo akka jedhee tarkaanfii fudhatee gara maraan hiikoo hin qabu jechuudha bakka jechuudha duudhatu malee. Uummanni Oromoo gargaarsaa fi hidhannoo meeshaa waraanaa tokko malee weerartoota liyyuu hayil ofirraa ittisaa jiraachuun kan nama boonsuudha. Weerarri kun godinaalee 5 fi aanaalee 13 irratti kan xiyyeeffatamedha. Gootummaa uummata Oromootiin araddaalee 5 malee kanneen hafan to'annaa uummatichaa jalatti deebi'anii jiru. Uummanni Oromoo gootummaa jabaadhaan roorroo kamuu ofirraa qolachuu fi weerara itti dhufe ofirraa ittisuuf eenyuun hayyama kan hin gaafanne ta'uun beekamaadha. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa Kolfee Qaraaniyyoo naannoo Beetel jedhamutti kaabiin gamoo kufuudhaan battalumatti lubbuun namoota 2 yoo darbu namoonni 8 miidhamuun himame. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Jiraataan magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Kolfee Qaraaniyoo naannoo Beetel jedhamuun beekamtu irraa dubbisnee akka nuuf himanitti gamoon ijaarsi isaa hin xumuramne tokko kaabiin yookiin gulantaan isaa jiguudhaan lubbuu namoota 2 addunyaa kanarraa darbuu fi namoota 8 irra immoo miidhaan dhaqqabuu dubbatanii. Magaalaa Finfinneetti ijaarsawwan hedduun ijaaramuu isaanii argina malee qulqullinni magaalattiis ta'e sadarkaan ijaarsawwan gaggeeffamaatti jiranii gadi aanaa ta'us namni kun OMN'tti himaniiru. Yeroo dhiyoo keessatti amma garuu dhumuu ga'e manichi haala gaariidhaan hojjetamaa hin jiru manichi jechuudha. Amma guyyaa kalee darajaanis gubbaarra gadi diigamee akkuma jiru kufee isuma formaanii isuma manuma sana hojjisiisus ajjeese ijoolleen biraatis namni tokko du'ee namni 8 immoo baay'ee bakka miidhamanii bakka hospitaala galaniiru. Ammoo akka jiruun konistiraashinii kan warra hojjechaa jiran ilmaan Tigraay Tigree qofa bakka afaan biraatis hin dubbatamu achi keessa Tigreeffa dubbatu. እና baay'ee bakka wanta nama gaddisiisu beektaa. Ijaarsi gamoo kanaa abbaa darbii 11 haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti saffisa guddaan ijaaramaatti turuun sadarkaa xumuraa irra ga'uun immoo manichi qulqullina akka hin qabne agarsiisaa jedhu jiraataan kuni. Akka tasaammoo ta'eetoo iddoon amma hojjetamaa jiru mana yaalaa xaabiyaan naannoo kan jira. Yeroodhaaf ijoollee achitti fuudhatanii achiin booda immoo gara Alaarti hospitaala kan jedhamutti geeffamanii. Nama ijoolleen isaanii kan du'arraa hafanii isaanumtu bakka jechuun bakka nama ta'u dheetoo yaadu garuu baay'ee miidhamanii ijoolleen balaan irra guddaan irra ga'e amma nama 8 kan du'an namoota 2 formaanitti isuma formaanii waannaa mana kan hojjisiisu jalqabeetu jechuudha. Inni amma erga namoonni kun lafaa guurramanii muka gubbaarratti fannifameetoo foontiin asii boolii 11 foontii gubbaarratti fannifameetoo achitti garaa keessa sibiilli seenii qabee jechuudha. Achirraa kan ta'eetti buusanii bakka yoo inni jedhee jira. Innaa tokko immoo gara mana yaalaa erga ga'ee innaa dubartoonni 2 bakka yaa'u humna isaaniitti ol ta'ee jira. Abbaa 11 taasii olii 11 dhumee amma xaararra ga'e xaararra erga ga'ee darajaan itti gadi kufe jechuudha. Naannoo balaan kun itti dhaqqabetti immoo humnoonni waraana mootummaa wayyaanee marsuudhaan namoonni akka ijaarsa gamoo kanaas ta'e suuraalee fi viidiyoo dhimma namoota kanarratti dhaqqabee akka hin kaasne dhorkuu isaanii guddinni biyyittii goomsaa ta'uu agarsiisa jechuun namni kun himaniiru.
akka namni tokkichi safara sanis hin geenye viidiyoon kan qarratame poolisiidhaan qabamanii dhooggan nama ijoolluma kuftee nuti akka yaala argataniif biyyee keessaa osoo guuraa jirru poolisiin isnaan uleedhaan rukutuutti jalqabe beektaa badaa safara kana innaa viidiyoon sadan tokko kan qarratame namni tokko takka iddoo sanitti hin argamne namoota kana ari'uutti jalqabaman beektaa akkuma dhufanii. Itoophiyaa keessatti gamoowwan gurguddoon ijaaramuun agarsiistuu guddina saffisaa waliin wal fakkeessuudhaan ilmaan hiyyeessaa hedduu boosisaa gara daandiitti baasaa abbootii qabeenyaa muraasaa fi qondaaltonni biyyattii yommuu isaan dinagdeen ol gara samiitti furguggufamuu bira darbanii gamoowwan gurguddoo bal'inaan ijaarantu argamaa jira jechuun namni kun taajjabbii isaanii OMN'tti himanii jiru. weeraramiinsi daangaa oromiyaa itti fufuun godina Harargee Bahaatti daandiin geejjibaa aanaa Cinaaksanii fi aanaa Jaarsoo walqunnamsiisuu poolisoota liyyuu hayiliin yoo cufamu jiraattonni aanaalee kanaa walitti dhufuuf rakkataa jiran dabalanni oduu kanaa akkattaa nutti dhiyaata. Godina Harargee Bahaatti yeroo gara yerootti poolisoonni liyyuu hayilii mootummaa wayyaaniitiin gargaaramuun uummata Oromoo ajjeesaa jiraachuun waan dagatamu miti. Qabeenyi hedduunis jiraattota jalaa saamamee jira. Kun hanqannaan ammas aanaa Cinaaksanii fi aanaa Jaarsoo kan wal qunnamsiisu daandiin geejjibaa poolisoota liyyuu hayilii kanaan cufamee jira. Jiraataan aanaa Cinaaksan akka jedhanitti daandiin aanaalee lamaan kana wal qunnamsiisu bakka keellaa caffee baaduu jedhamutti cufamuu himan. Karaa Oromiyaan baasee kan naannoo aanaa Jaarsoo fi aanaa Cinaaksan wal qunnamsiisu cufatanii turan. Kanarraa kaanii federaalli deemgota filachuudhaan karaa kan barsiisanii turan. Haa ta'u immoo sa'aa 11 yeroo hunda cufaa jiran jechuudha. Kan kana raawwatanii fi akka jiraattonni aanota kanaa waliif hin birmanneef ta'ullee dubbatan akkasumas jiraattonni aanaalee kana lamaanii akka waliin qunnamne karaa itti cufuun ajjeechaa fi weerara daangaa geggeessuuf akka ta'e ifa galaadha jedhan. Wayita poolisoonni kun daandii kana cufanitti loltoonni federaalaa gama poolisoota kanaa goranii miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu namni kun himan. Alaabatichaadha wantoota silaa qaxalfama kanneen qabanii turan federaalli qaxalfama jiryaa tokko kannanii silaa uummata addaan qabuu turanii garuu qaxalfama illee kan makaraatiyaan haaluma middimmaatiin ijibbii jira malee makaraatiyaan qaxalfama dabarsuutti hin jiru silaa qaxalfama dabarsee karaa barsiisuu qaba ture barsiisuutti hin jiru akkuma middimmaatiin ijibbii deemuu jira jechuudha. Dhiheenuma kana achuma aanaa Cinaaksaan Araddaa Marar jedhamutti lola geggeeffameen jiraatotarraa namoonni hedduun wareegamuu gabaasuun kennan yaadatama. Muddee 29 bara 2016 ammoo lola jiraattota aanaa Qumbii magaalaa Minoorratti geggeeffameen namoonni 13 poolisoota naannoo 5tiin yoo wareegaman isaanirraa ammoo 14 ajjeefamuu gabaasne turre. Duulli kun itti fufuun aanaalee Gursum, Midhaagaa Lolaa, Mayyuu Mulluqee fi Baabbilee keessattis geggeeffamee jira. Hordoftoonni amantaa kiristaana ortodoksii ollaa magaalaa Sabbataa iddoo walatee jiraatan ayyaana cuuphaa irratti loltoota wayyaaniin marfamuun keenya sirrii miti jechuun komatan itichaa guddataa gabaasa qaba. Jiraataan godina addaa Oromiyaa naannawaa magaalaa Sabbataatti kan argamtu walatee jedhamtu irraa dubbisne akka jedhanitti guyyaa har'aa ayyaana cuuphaa waliin wal qabsiisanii humnoonni waraana mootummaa wayyaanee dhiibbaa jiraattota gidduutti gochuudhaan of kora kaasaa akka turan dubbatu. Naannoo Finfinnee aanaa Sabbataa naannoo walitti hidhamu jiraanna. Naannoo sana amma ayyaana Sinqataa fi namni akka jiran ayyaaneffataa jira. Haa ta'u malee immoo loltoonni akka jiran kan ta'anii jiru beektaa. Loltoota aadaa fi federaalaa qora bittinneessa Oromiyaa poolisii Oromiyaa dinamuu bittinnaanii jiru uummata keessa jecha. Iddoon akka jiru hirmaanne beektaa dubartootaa fi namoota jaarsolii namoota gurguddaa malee dargaggoon gonkumaa hin jiran beektaa. Ajjeesaa fi sodaachisatu jira baay'inaan. Akka maddeen odeeffannoo keenyaa Oromiyaa irraa OMN'tti himaa jiranitti mootummaa wayyaanee miidiyaa irratti mirgi amantaa lammiilee hundumaa kabajamee jira jecha yoo bilisaan baanee waaqeffachuuf hireedhamne waraanaan kan eegamnu ta'e goomsaan akkasii kun nurraa dhaabbachuu qaba jechuunis dubbataniiru. Baay'ee jiru ammini ta'e dhufanii turanii bakka akkaataa qabaniituma sodaatanii dhufanii beektaa. Yaadannoo yoo dhageessuuf turan jechuudha. Yaadannoo dhageessuuf turan beektaa wantoota sodaachisa jira bakka meeshaalee gurguddaa baatanii jira. Meeshaa haaraa takka illee argeen beeku waan akka matiraatiin jira wantoonni meeshaan gurguddaatu baatanii jiru beektaa hidhannoo cimaadhaan yeroo keessa socho'aadha. Bakkee amantaatti waan akkasii fiduun garuu gaarummaa maalii qabaata? Maaliif jedhu uummanni dhimma kana akkamitti ilaala? Uummanni gonkumaayyuu uummanni jaalalaa fi
qabu gonkumaayyu ummanni fedhii garaan qabu jarri beektaa umurii garaa dheereffachuu maatii meeshaa akkasiitiin baatanii keessa sooruma naannoo malee ummanni gonkumaayyu jibbaa qaba. Uummata Oromoo qofa hin ta'in uummata baay'eetu jira. Sabaaf sablammii baay'eetu naannoo sana jira. Waluma gaheetu kan jibbee jiru beektaa. Laafee maaramii kan kana fakkaatu jijjiiru walitti kan baanu bakka afur wayitii walitti dhufu beektaa. Dhiibbaan guyyaa har'aa ayyaana cuuphaa waliin wal qabatee kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffamaatti jiru haalaan yaaddessaa ta'us odeeffannoo Oromiyaa irraa arganneen beekuun danda'amee jira. Dargaggoonni hedduun godina Arsii dhiyaa aanaa Adaabbaa naannawa gandoota magaalaa Haqoorraa qabamanii hidhamuun himame. Jiraattonni akka dubbatanitti gareen Command Post jiraattota bahaaf gala dhoorgaa jiran oduun dabalataa akka taanutti dhiyaata. Jiraataan aanaa Adaabbaa akka jedhanitti dargaggoonni baay'een bakkuma hojii isaaniitti qabamanii hidhamuu nutti himan. Aanaa Adaabbaatti haka jedhama. Ganda sheeradaa jedhamu keessatti achitti ijoollee bakkuma hojii isaanii hojjetanitti waraanatti yaamanitti fedhanii abbaa fi hojii isaanii oomishuma qonnaa kana irratti haamaa fi kana irratti bobba'anii osoo jiraniiti. Namni kun akka jedhanitti hiriira kanaan dura aanaa isaanii keessatti geggeeffame sababeeffachuudhaan malee dargaggoonni kun yakki isaan hojjetan hin jiru. Dargaggoonni kun reebamuudhaan kan isaan gara mana hidhaatti fudhataman. Gareen Command Postii ofii isaaniitti ragaa sobaa itti raguun dargaggoota kana mana hidhaatti guuree jira. Sababni isaanii yeroo hiriirichaa guddaa keessa isin waajjira mootummaa isinti gubee jechuudhaan ijoolleen waan akkamitti kan ijoollee xixiqqoodha qubaan qaban waan san keessatti hin hirmaan saniif akkasitti ganduma keessa jiru abbaa wajjin walii qabanii jirisanii akkasitti ragaallee namootuma komaanduutuma jara yaamisan itti ragisiisanii yeroo sanirratti galanii ijoollee jireenyaan uleedhaan tumuudhaan jechuudha sadaffiidhaan qabeedha. Namoonni kunneen wayita ammaa achuma buufata waajjira poolisii aanaa isaaniitti hidhamuu ibsan. Namoonni kanaan dura qabamanii hidhamanis murtii tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran. Rakkoon bara kana uummata Oromoo mudataa jiru akka seenaa biyyattiitti adda ta'e mul'atee jira. Humnoonni waraanaa wayita barbaadanitti manneen namoota humnaan cabsanii seenuun hidhuu ukkaamsuu fi kan barbaadan irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwataa jiran. Caalmatti rakkoon kun kan jabaate erga labsiin yeroo muddamaa labsame as ta'uu dubbatan. Biyyattiin erga seer dhablee taatee turtee jirti. Kabajaan mirga namoomaa wanti jedhamu guutumatti dhabamee jira. Humnoota meeshaa waraanaa hidhatan qofatu biyyattii bulchaa jira jechuun namni kun dubbatan. Akkanumatti malee seera kamtu jira waan akka osaniituma wali qabanitti malee namni kana taatan ijoolleetti kama qabama qofa arganii seerri sila qajeelfamaan adeemsa biyyattiitiin sila seeradaanti bahee seeraan yaamamanii waraqaanti barraa'ee akkasitti rakkoon isaanii seeradaanti dhiyaateetti malee duuchama fuudhanii kun wanta jiran. Akka jecha nama kanaatti wayita ammaa kana gareen Command Postii jiraattota bahaaf gala dhoorgaa jiran. Namoonni hedduun qabamanii manneen hidhaa garaa keessatti waan argamaniif ammaan kana manguddoota gaheeyyii qofatu naannawatti argamu jedhan. Egaa isaan sunniin gara gabaaf geeffamanii boodaan isaan kana kan qabaman torbaan darbe keessa. Amma gal ijoollee xixiqqoo hafe malee namoonni jajjabaa fi beekaa ta'anii sadarkaa gannaatti jiraachuu kan jiran ijoollee xixiqqoo hafe malee wanni hundi jedhamuu guuramanii deemanii jiran. Achuma aanaa isaanii keessaa namoonni hedduun gara mooraa leenjii waraana xollaa fudhatamanis haga ammaatti gara maatiitti deebi'uu dhabuun yaaddoo jabaa uumee jira. Akka waliigalaatti guutummaa Oromiyaatti wayita ammaa kana nagaaf tasgabbiin dhabameera jechuun dubbatan. Sirna cunqursaa kanaan sababa rakkoon adda ta'e biyyattii haguugee jiruuf guutumatti uummanni Oromoo haala gaddisiisaa ta'een miidhamaa jiraachuu namni kun himanii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Gooroo keessatti mootummaan wayyaanee jijjiirraa aangoo taasiseen kaabinoota OPDO isaaf amanamoo ta'an muuduun himame. Jijjiirraa taayitaa kanaan wal qabatee gandoota hedduu keessatti raafamni guddaan mul'ataa akka jiru jiraattonni OMN itti himan itichaa guddata. Qeerroon godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoorraa dubbisne akka OMN'if himetti mootummaan wayyaanee mormii fi komiin uummataa akkaan jabaachuun hooggansa isaa hundeerraa raasaa jiraachuun waan boqonnaa isa dhorkeef waan sabaaf fala kennaa jiru fakkeessuudhaan jijjiirraa aangoo OPDO'taa gaggeessaa jiraachuu dubbata. Godina Shawaa Kibba Lixaan biraa magaalaa Walisooti. Mootummaa kana waliin fiigaa turan yeroo ammaa kana waggaa albeerra ta'anii aangoorra mul'ataa jiru. Malaammaltummaadhaa kan ka'e itti gaafatamaan waajjira barnootaa qarshii kanaan dura yeroo itti gaafatamummaa kan bulchiinsa magaalaa birraa ture jedhamu kifilii jedhaman. Sababa kanarraa kan ka'e sanarraa dhahanii inni lammaffaa immoo itti gaafatamaa siivil sarvisiis aanaa Goorooti. Inni shakkii kanarraa kan ka'e aangoorra rukutanii jechuudha. Inni biraa immoo itti gaafatamaa buufata aanaa Gooroo kan ta'e itti gaafatamaa buufata fayyaa. Innis immoo birrii hedduu nyaata jedhamee shakkame. Inni shakkameet immoo aangoo kanarraa bu'e jechuudha. Uummanni irratti ta'eeti.
Aangoon muudamaa yeroo muddamaa kanatti gaggeeffamaatti jiru kun caalmaattiyyuu warreen sabicha basaasuudhaan dabarsanii diinatti kennaa turan fayyadamoo taasisuu irratti kan fuulleffate ta'uun immoo wayyaaneen umurii bulchiinsa isaanii dheereffachuuf kan karoorfatan malee saba fayyadamaa taasisuuf miti jechuudhaan saba gidduutti gungummii guddaa kaasaa akka jirus namni kun himaniiru. keessumatti kan nama jaabu namichi itti gaafatamaa jiru wantoota wallata birrii wantoota hojjete jira piyaanaadha jecha nama bira itti gaafatamaa mana barumsaa jiru barsiisa gallee gara darbe filaaniin sirfilaaniin nageerraa oolu jedhee isaaniin qabsiisaa kan ture isaanii yaada faadaa maddisiisan inni kun yaada mootummaa keenyan beekanidha yaada jedhu maqaa barsoota fa'aa qabsiisee yeroo barsoota hedduullee anatti biisaa ture jetta goonni hedduun kan qaban hin jiru isaaniif kanaaf ammoo isa inni kun sababa kanaan kan hojjete qabsaadha hangirra ta'anii jiran jecha Karena kan kemo dikini jadi sana mo tiga kata mana kafu, namun tiga kata mana benar-benar kata ini terutama metode ini ada di daerah Jakarta ini. Karena kan ke akademiki anggora bukan begitu kalau tiga kata mana karena program dan begitu. Kembali nama meeting ko kami di lantai kembali kalau kata kan ke anggora bukan begitu jangan cuma kampanye kalau nama tumaran dia itu kalau sana jalan anggora jangan jadi buat saya cuma kampanye dengan semua terus. Qondaaltonni Oppiidiyoo amma wayyaaneedhaan muudamaatti jiran kunneen uummata gidduutti warreen hojii fudhatama hin qabneen beekamanii akkasumas immoo hojjettoota waliin hojjechaatti jiraniin illee hin jaallatamne ta'uun immoo dubbicha haalaan ammeessee jiraachuu qeerroon magaalaa Walisoorraa dubbisne kun OMN'tti himee jira. Dhumarratti oduu gaddaam. Artistiin Oromoo beekamaan artistii Haayiluu Disaasaa dhalatanii umrii waggaa 61tti magaalaa Finfinneetti du'aan addunyaa kanarraa boqachuun himame. Artistii Haayiluun wayita lubbuun jiranitti hojiiwwan gurguddaa saba isaaniif gumaachan keessaa kanneen adda durummaan eeraman weelluu, diraamaa, fiilmii akkasumas tiyaatira turan. Akka seenaan jireenya isaanii ibsutti bara 1967 irraa eegalanii waggoota 42 darban kanatti saba isaaniif waan guddaa gumaachaa turan. Artistii Haayiluun maatii horatanii abbaa ilma tokko akka ta'an beekuun danda'ameera. Sirni awwaalcha isaanii gaafa jimaata dhufu kana magaalaa Finfinnee mana waaqeffannaa warra Ortodoksii Kaatediraal Sillaaseetti akka raawwatamus odeeffannoon nu ga'e ni mul'isa. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma hagammaatti nu daawwachuu keessaniif galatooma gama kiyyaan turtii gaarii.